Afuura hundumaa hin amaninaa. Tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1. Afuura hundumaa hin amaninaa. Egaa jecha cimaa kanaa namni hundumtuu qalbeeffachuu kan qabu kan dubbatee jaalallee gooftaa keenya Yesus Kiristoos Yohaannis abbaa wangeelaa, Yohaannis jaalallee gooftaa, Yohaannis isa ergaa barreessee, Yohaannis isa mul'ata barreesse. Yohaannis isa giiftii keenya dubaroo maaramii tulluu qaraanii warratti argamuudhaan gooftaa harkaatii imaanaa nu fuudhe. Yohaannis utuu hin du'in kan ol fudhatamee jiru sanatu jecha cimaa kana dubbatee jechaadha. Maal jedheeni afuura hundumaa hin amaninaa jedhe. Egaa waan hubatamuu qabu addunyaa kana keessa afuura gurguddaa lamatu jira. Tokko afuura biyya lafaa yookaan afuura seexanaa isa jedhamuu fi afuura qulqulluu isa jedhamu jechaadha. Kanaaf barumsa keenya kana keessatti waa'ee isa kanaa kitaaba qulqulluu keessaa adda baafnee olijjiin baran. Sababiin isaa maaliif jettanii addunyaa keenya kana keessa namoonni jiraatan afuura qulqulluu fi afuura biyya lafaa, afuura seexanaatu jalaa wal makatee rakkisaa jira waan ta'eef. Kanaaf kaayyoon barumsa kanaadha. Afuura qulqulluu fi afuura isa biyya lafaa yookaan afuura kan daabiloos isa xuraa'aa kan jedhu sana adda baafnee ilaallaa jechaadha. Wanti beekuu qabdan addunyaa kana keessatti wanti lama faallaa olii ta'an jiru. Dheeraa gabaabaa, ifa dukkana, dhugaa soba, qulqulluu xuraa'aa, wanti kana fakkaatu faallaa ta'anii jiru. Kanaafuu waa'een afuura qulqulluus akkuma kanaa jechaadha. Afuura qulqulluun akkuma jiru afuura xuraa'aan jira. Afuurri ifa namaa kennu akkuma jiru afuurri dukkanaa jira. Afuurri waaqayyo akka jiru afuurri seexanaa jira jechaadha. Kan adda baasnee ilaalla. Egaa afuura qulqulluu kakuu haaraa keessatti kan jiru gaafa ilaallu kakuu moofaa keessatti afuura qulqulluun tureera. Garuu akkasa kakuu haaraa kanaadhaa qaamaan hin mul'anne, qaamaan hin argamne. Kakuu haaraa keessatti afuura qulqulluun qaamaan mul'ate. Afuura qulqulluu jechuun waaqayyo jechaadha. Waaqayyo abbaa ilma afuura qulqulluu akkuma jennu. Abbaan qaama mataasaa, ilmi qaama mataasaa, afuura qulqulluun qaama mataasaatii qaba. Kanaaf kakuu haaraa keessatti qaamaan waan mul'ateef isa kana ilaalla jechaadha. Egaa inni kunis gooftaan keenya Yesus Kiristoos erga du'a mo'ee ka'ee booda gaafa guyyaa 50ffaa, erga ol ba'ee immoo gaafa guyyaa 10ffaadhaa afuura qulqulluun ni barattoota isaatiif laate. Isa kana ilaalla dursa. Kun egaa afuura qulqulluu, afuura jajjabeessaa, afuura waaqayyo abbaa bira kan ergame isa jechaadha. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti barraa'ee jira. Karaa adda biraa waa'een afuura qulqulluu kanaadhaa kakuu haaraa keessatti waaqayyo warra jaalalleessaa ta'an warra isaaf adda ba'ani akka kennuudhaaf jiru, akka isaan afuura qulqulluu kanaan guutamuudhaaf jiran duraan dursa waaqayyo raajota kaasee raajeera. Matsaafa raajii Iyu'eel boqonnaa 2 tokkorraa kaasnee arguu dandeenya. Karaa adda biraa tokkos gooftaan keenya Yesus Kiristoos biyya lafaarra hoggaa deemee barsiisaa turetti waa'ee afuura qulqulluu kanaadhaa barattoota isaatiif du'a booda, du'aa ka'umsa isaa booda, ol ba'uu isaa booda akka kennuudhaaf jiru isaanitti himeera, isaaniin barsiiseera, isaaniin gorseera, isaaniif ajaja laateera jechaadha. Akka fakkeenyaatti wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 17. Afuura jajjabeessaa ani isiniif kennu jedhe. Isa biyya lafaadhaa hin beekneedha. Biyyi lafaadhaa hin beeku. Fudhachuus hin danda'u. Inni afuura dhugaadha. Afuura dhugaa kana abbaa koo biraan dhaqee isiniif erga. Abbaa koo biraan dhaqee isiniif erga. An akka ijoollee abbaaf haadha hin qabne dirree irratti isiniin dhiisu jedhee dubbatee jechaadha. Wangeela Yohaannis 14:17 duraan dursa abdachiiseera barsiiseera jechaadha. Karaa adda biraa wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7. Ani garuu dhuguman isiniin jedhe. Ani garuu dhuguman isiniin jedhe. An gara abbaa kootii nan deema. Gara abbaa kootii deemuun isiniin hin fayyada. Yoon achi dhaquudhaa baadhe garuu isin jajjabeessaa sana hin argattanii. Jajjabeessaan sun isiniif hin dhufu. An abbaa koo bira deemeen dhaqee isiniif fidaa jedhe. Karaa adda biraa immoo
wangeela Luqaas boqonnaa 24 49 gubbaarratti immoo qajeelfama kenne gaafa ol ba'uudhaaf jedhu. Magaalaa Yerusaalem keessaatii hin ba'inaa, mana qulqullummaa keessaas addan ba'inaa. Ani immoo gara abbaa kootii deemeen jajjabeessaa Afuura qulqulluu dhaqee siniif ergaa jedhe. Egaa oolumaa galatti waa'ee Afuura qulqulluu, Afuura dhugaa, Afuura jajjabeessaa jennu kana kunoo duraan dursa ilaa kunoo akkanatti raajii raajameera, akkanattiinis gooftaan keenyaa barsiiseera jechaadha. Mee amma immoo waa tokko ilaalla. Maaliif gooftaan edda du'a mo'ee ka'ee booda guyyaa 50ffaa booda Afuura qulqulluu kana maaliif ergeef guyyaa 50 booda? Maaliif? Egaa gooftaan edda du'a mo'ee ka'ee booda guyyaa 50 guutuu guyyaa 40 lafarra ture. Gaafa guyyaa 50ffaa irratti immoo Afuura qulqulluu erge. Maal iccitiinsaa kun? Iccitii kanaadhaa abbootiin keenya gaafa kaan akkana jedhan. Biyya Gibxii biyya garbummaa sanaa ba'anii gaafa guyyaa 50ffaadhaa tulluu Siinaa irratti Waaqayyo Musee waamee duumessaan immoo gadi bu'ee tsillaatii harka isaan tolchee abboommi kurnan immoo quba isaan irratti barreessee Museetti kenneedha. Ilaalaa Gibxiidhaa ba'anii guyyaa 50ffaa booda tulluu Siinaa irratti waame kana godhe. Gaafa sanallee maaltu immoo ta'ee namoonni turanii Waaqayyoon eeggachuu dadhabanii Museen Waaqayyo wajjin halkan 40 guyyaa 40 ture. Eeggachuu dadhabanii waaqa tolfamaa waaqessan. Kanarraan kan ka'e illee namni 3,000 du'aan adabaman. Egaa kun gaafa Gibxii ba'anii guyyaa 50ffaa booddeedha. Iccitiin kanaa kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis du'a moo erga ka'e guyyaa 50ffaa booda jajjabeessaa Afuura qulqulluu isaaniif erge. Egaa gaafa sana immoo nama 3,000tu immoo lallaba Phexrosiidhaan fayye. Karaa adda biraa gara Gibxitti gaafa gadi bu'e nama tokkoon gadi bu'an waggaa 430 turan. Egaa achi gaafa ba'an oolaa Faasikaa qalatanii dhiiga isaan mallatteeffamanii achii ba'an. Gibxi fakkeenya Si'ooliiti. Nama tokkoon kan gadi bu'an sun karaa Addaamiin Si'oolitti gadi bu'uu isaaniitti fakkeeffamu. Waggaa 430 turuun sun waggaa 5,500tti fakkeeffama. Oolaan Faasikaa isaan ittiin dhiiga isaan mallatteeffamanii du'a jalaa oolan ittiin ba'an fakkeenya Kiristoos oolaa Faasikaa keenya ta'ee jimaata nuuf fannifameedha. Kanaafuu iccitii kana fakkaatu qabaa jechaadha. Karaa adda biraa immoo maaliif edda du'a mo'ee ol ba'ee booda gaafa guyyaa 10ffaa irratti maaliif Afuura qulqulluu kana ergeef? Iccitiin guyyaa 10 maaliidha? Guyyaa 5 booda maangoone yookaan guyyaa 12 booda maangoone yookaan 20 booda maangoone maaliif gaafa guyyaa 10 booda immoo ergeef? Guyyaan 10 kun akkaataa lakkoomsa Israa'eliif fi akkaataa kitaaba qulqulluu keessatti raawwatee guyyaa iccitii qabdudha. Guyyaan 10 kun tokko abboommi kurnan harka isaan tsaafee kenne tulluu Siinaa irratti gaaficha. Abboommi kurnan 10 raawwatee guutuu waan taateef. Karaa adda biraa tokkos lakkoomsi 10 raawwatee guutuudha, torbas raawwatee guutuudha. Tokkos Waaqayyo sadarkaa qulqullummaan ga'umsa irra kan ga'an warri Waaqayyotti amanan sadarkaa 10tu jira. Sadarkaa 10 kana keessa darbaniitu qulqullummaa isa jedhamu sadhumaarra ga'u. Kanaafuu yoo abboommii koo eegdan, yoo seera koo eegdan, yoo Afuura qulqulluu kanaatiin geggeeffamtani sadarkaa qulqullummaa 10 irra geessanii mootummaa koo dhaaluu dandeessuudha. Sadarkaan qulqullinaa kun maaliin raawwatee rifeensa mataa irraa kaasanii hanga qeensa miillaatti qulqulluu ta'uu. Lammaffaa jaalala isa dhugaa takka sobi kee hin jirreen jaallachuu, nama hundaa jaallachuu. Sadaffaa fedha foonii fedha lubbuu dhaabbachisiisuu. Arfaffaa hundumaa arguu danda'uu. Ja'affaa shanaffaa hundumaa dhaga'uu danda'u. Addana ta'anii fagootti tulluu garas kan jiru. Fakkeenyaaf akka Elsaa'i jechaadha. Inni ja'affaan duumessaan deemuu danda'u yookaan qilleensarra deemuu danda'u. Torbaffaa dukkana keessatti ifa kee jiraachuu. Yoo garaagaranitti dukkanaa'ee namni sadarkaa kanarra ga'ee dukkana keessa isatti dukkanaa'u ifa kee jiraata.
Saddeettaffaan ifa uffachuu yookaan abidda uffachuu. Abiddi isaan hin gubu. Yoo lixan abiddi isaan hin gubu. Yoo waa isaan irra bu'e immoo akka abiddaa isaan guba. Fakkeenyaaf akka abbaa Baasiloos Qaasariyaa. Salgaffaa miliquu bakka sawwaramuu. Inni kurnaffaan teessoo Sillaasee arguu danda'u. Kun amma sadarkaa qulqullinaa 10 dhala namaaf kennamedha. Abbootiin keenya haadhotiin keenya baay'een kanarra ga'an jiru jechaadha. Kanaafuu iccitii Afuura qulqulluun guyyaa 50ffaatti isinii kenne kanaan yoo jiraattan yoo deddeebitan yoo inni isinirra bulee isin keessa bulee isaan bitamtanii mo'amtanii yoo jiraattaniif sadarkaa kanarra ga'uu dandeessu jechuudha. Inni karaa adda biraa maaliif Afuura qulqulluun barattootaaf kenname? Maaliif? Addunyaa hundumaaf namoota hundumaaf maaf hin kennamne? Isaaniif adda ba'ee maaliif kenname? Maatiiwwan Kiristoos warra jalqabaa sanaaf Afuura qulqulluu waan kennameef tokko raajiin dubbatamee akka raawwatamuuf raawwajiin raajamee jira dhimma kanaaf akka raawwajamuuf Matsaafa Raajii Iyyeel boqonnaa 2 Hojii Ergamootaa boqonnaa 2 14 hanga 19. Maal jarri kun ganamaan ka'anii akkana maaliif waan hin taane haasa'u hin machaa'anii jedhanii gaafa isaan dubbatan qulqulluun Phexros maal jedhee lakkisaanu hin machoofne amma ganama keessaa sadiidha. Kun kan inni ta'e raajaan Waaqayyoo Iyyeel ana Afuura koo qulqulluu foon qabeessa hundumaa irratti nan dhangalaasa. Isaanis raajii dubbatu afaan haaraa haasa'u kan inni jedhee raaje sanatu dhugoome jedha. Amma raajiin kun dhugoomeera. Kanaaf jechaan inni lammaffaan barattoonni yookaan maatiiwwan Kiristoos warri 120 kun guutummaan isaanii hunduma dhiisanii gooftaa duukaa waan bu'aniif kennameef. Hunduma dhiisanii duukaa bu'an. Maal jedhe Phexros illee nu hundumaa dhiifnee si duukaa buune gooftaa maal arganna jedhee ture. Maatiyoos 19:29 gubbaa irratti isin dachaa lamaan argattu jedhee ture. Kanaafuu hunduma dhiisanii gooftaa duukaa waan bu'aniif kennaan Afuura qulqulluu kun isaaniif kenname. Inni sadaffaan gara daarii addunyaa hundumaa dhaqaa warra hormataan cuuphaa barsiisaa duuka bu'oota koo taasisaa jedhee ajaja laatee ture. Maatiyoos 28:18 hanga 19 irratti maal jedhan jedhee gara daarii addunyaa hundaa deemaa warra hormataan dhaqaa cuuphaa barsiisaa duuka bu'oota koo taasisaa jedhee ajaja laatee ture. Kanaafuu daarii addunyaa hundaatti waan bobba'aniif gara daarii addunyaa hundumaa waan deemaniif humna isaaniif ta'ee jajjabina isaaniif ta'ee akka dhaqanii ittiin hojii kana hojjetaniif isaaniif kenname jechaadha. Inni arfaffaan qooqa addunyaa kana guutee jiru hundaa simaabaloo tokko malee turjumaana tokko malee akka akkasumaan dhaga'anii hiikanii ittiin barsiisuu akka danda'aniif. Fakkeenyaaf bara gimbii Baabiloonitti qooqi namaa tokko ture. Bara gimbii Baabiloon sana seera uumaa boqonnaa tokkochaadha. Gaafa sanaa kaasee iddoo 72tti gargar cabe. Egaa akkuma beekuu qabdanii jalqaba kan uumamaaf uumama hundaadha nama dabalate tokko ture. Sababa boofni afaan seexanni afaan boofaan haasa'ee addaan ifaan dogorsee kan uumamaaf nama adda ta'e kan namaaf namaa immoo gimbii Baabiloota adda ta'e. Egaa qooqa addunyaarra guutee jiru bakka 72tti gargar tatamsa'ee qooqa garaagaraa ta'ee dubbannaa garaagaraa ta'ee haasaa garaagaraa ta'ee jiru kana hundi isaanii tokkicha isaan dubbataniin 72 akka dhaga'an. Kan 72 sana haasaan immoo akka dhaga'an. Lissaan jechuun kana jechuudha. Qooqa yookaan dubbannaa kan ofii kan hin taane kan saba biraadha tun baratin akkasumatti Afuura qulqulluun namaaf ibsee kan dubbatanii jechaadha. Kan dhaga'anis jechaadha. Kanaafuu qooqa addunyaa kanaadha. Afuura qulqulluu kanaan hiikamee Afuura qulqulluu kanaan immoo hiikanii akka barsiisaniif. Kanaaf qulqulluun Phexros kan warra Ibrootaa dubbate. Nama 72 dhagaye garuu 72 isaanii kan isaan dubbatan immoo ofiisaatii immoo dhagaye. Afuura qulqulluu jechuun akkas. Afuura qulqulluu jechuun lissaanii saba qabu, abbaa qabu. Afuura qulqulluun kan inni hiikee barsiisu. Lissaanii jechuun yookaan qooqa yookaan dubbannaa jechuun kan saba qabu, kan abbaa qabu jechaadha. Kanaaf qooqa addunyaa kanarra jiru guutummaasaa beekanii akka ittiin barsiisaniif. Egaa asirratti ganaa teellaa irratti waan guddaa barachuu dandeenya waan ta'e hubadhaa. Amma inni irraadhaa biyya Amaaraa yoo dhaqe simaabaloon barbaachisu turjumaan hin barbaachisu. Biyya Tigree yoo dhaqe turjumaan hin barbaachisu. Biyya Arabaa yoo dhaqe turjumaan hin barbaachisu. Biyya Ingilizii yoo dhaqe turjumaan hin barbaachisu. Afuura qulqulluun kun dura jiraannaan
Isumaan kan jaraas hin dhageenya kan jaraas hin dubbanna. Jarris kan keenya hin dhaga'u nuyi kan isaan hin dhageenya. Olii gallachaadha. Hojii Afuura Qulqulluun. Maaliif jennaan Afuura Qulqulluu Waaqayyoodha jenneerraa Waaqayyo qooqan hin dhageenya hin jiru. Qooqan hundumaa dhagaa isa tuume waan ta'eef. Kanaaf Afuura Qulqulluu warra kennameefis akkuma Waaqayyo isaan irra bulee jiru kanatti hin dhaga'u hin dhageessisu jechaadha. Lissaana jechuu kana inni ammaa garuu akkas miti. Inni ammaa garuu lissaan inni jedhan qooqa haaraa inni jedhan akka kana miti. Abbaas hin qabu, sabas hin qabu, lammiis hin qabu. Hiikaa isaas hin beekamu. Gaafa iddoo biraa dhaqu immoo turjumaana anaasaa. Kun amma Afuura Qulqulluu miti. Inni shanaffaan addunyaa kanarratti haguugamee addunyaa kana mo'atee kan jiru biiftuu kanaa gaditti hojii seexanaa sanaa akka diiganiif. Gara daarii addunyaa hundumaa deema seexanota baasaa, dhukkufataa fayyisaa jedhee jira waan ta'eef humna Afuura Qulqulluu kanaan hojii seexanaa akka diiganiif. Hojiin seexanaa egaa waa baay'eedha. Inni ja'affaan addunyaa allichaa taate kana akka mi'eessaniif. Addunyaa allichaa taate kana dubbii wangeelaatiin dubbii gooftaan akka mi'eessaniif. Addunyaa dukkana taate kana akka ifatti jijjiiraniif. Cubbuu jechuun dukkana jechuun egaa cubbuudha. Dukkana jechuun egaa hojii seexanaa jechaadha. Kanarraa balleessanii ifa akka taasisaniif. Inni torbaffaan sodaa tokko malee fuula moototaa dhaabatanii abbaa kam dura dhaabatanii akka wangeela lallabaniif akka waa'ee gooftaa dhugaa ba'aniif Afuura jajjabeessaan Afuura Qulqulluun kun kenname jechaadha. Waa'ee barattootaa fudhattanii yoo ilaaltan duraan maal turan jedhe sodaatu turan. Gaafa kamisaa galgala karaan baqatan. Qulqullichi Phexros hangafii bartootaa illee miti wattaaddara xomboriin tokko gaafa jennaan si'a sadii gane miti hin sodaate. Garuu gaafa Afuura Qulqulluu bu'eef kaasee maal jedhe waltajjiirra Yohaannis ijjiin lama ta'anii gaafa lallaban Ahiiwudoonni gaafa duddaan garaan ciibsanii dudda isaanii keessa reeban ni sodaa namaaf jennee ulfina Waaqayyoo dhugaa dubbii Waaqayyoo dubbachuun dhiifnu jedhee dubbatanidha. Sodaan isaan irraa bade. Kanaaf akka jabaataniif akka sodaa irraa balisa ta'anii sodaa tokko malee seefii du'a sodaachisa diinaa abidda utuun sodaatiin dubbii sagalee Waaqoo kan lallabaniif. Kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhe jaalala Kiristoos irraa maaltu adda na baasa seefiidhaa abiddaa taayitaadhaa inni jedhe kana jechaadha. Kanaaf sodaa irraa bilisa akka ta'aniif. Inni saddeettaffaan iccitiin dubbii sagalee wangeelaadhaa hiikamee akka barsiisaniif. Iccitiin dubbii sagalee wangeelaa dubbii Afuura Qulqulluudhaa isaaniif kennamee hiikaa Afuura Qulqulluudhaan akka barsiisaniif. Afuura Qulqulluun iccitee namaa hiika. Isa dhokate namaa dhiyeessa. Isa fagaateen dhiyeessa isa dhokate mul'isa. Waan dubbatan kana immoo laphee namaarra bula. Yoo Afuura Qulqulluu ta'uudhaa baate garuu dubbannaan nama harkaayyuun bada. Dubbannaan namaas hin mi'aawu. Laphee namaarras bulee jan naqatu. Kanaafuu Afuura Qulqulluun maaliif isaaniif kenname iccitii dubbii sagalee Waaqayyoo isa dhokataa akka mul'isanii hiikanii barsiisaniif. Isa fagaate immoo dhiyeessanii gurra namaatti akka mi'aawu taasisanii akka barsiisaniif kenname. Eeyyoo kana jedheen ga'a. Mee iji hojii Afuura Qulqulluu maal fakkaata? Iji hojii Afuura Qulqulluu maaliin beekama? Iji hojii Afuura Qulqulluu jechuun maal jechuudha? Amma jarana wanti tokko ija isaatiin beekama. Akkuma ta'e Afuura Qulqulluun illee maaliin beekama? Ija hojii isaatiin beekama. Kanaafuu kitaaba qulqulluun maal jedharee? Iji hojii Afuura Qulqulluu kan jedhaman 9tu jiru jedha. Ija hojii Afuura Qulqulluu 9 kanaan beekamu jedha. Isaanis inni tokkoffaan jaalala, inni lammaffaan gammachuu, inni sadaffaan nagaa, inni arfaffaan obsa, inni shanaffaan arjummaa, inni ja'affaan tolummaa, inni torbaffaan amantii, inni saddeettaffaan gowwummaadhaan Waaqayyoon waaqessu, inni salgaffaan of bituudha yookaan of qabu. Kun ija hojii Afuura Qulqulluu jedhama. Amaariffaan 1 fiqir, 2 dastaa, 3 salaam, 4 tigist, 5 ቸርነት፣ 6 በጎነት፣ 7 እምነት፣ 8 የዋህነት፣ salgaffaan raasimmaa gizaateedha. Namni tokko Afuura Qulqulluu qaba kan jedhamu gaafa kun irratti mul'atu ta'uu qabaa jechaadha. Kanas yoon jedhen Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoomsa 22 kaase. Ilaa namni kun Afuura Qulqulluutu irra jira. Nama Afuura Qulqulluudhaan guutamee jirudha. Kan jedhamu wantooti 9 kun yoo irraa dubbifamanidha jechaadha. Mee kanatti taanee immoo waa tokko laalla. Kanatti taanee kan ilaallu Afuura Qulqulluun kan bu'eef Afuura Qulqulluudhaan kan guutaman barattoonni maatiiwwan Kiristoos warri jalqabaa sun
kitaaba qulqulluu keessatti adeemsi isaanii, amanannaan isaanii, hojiin isaanii mee maal fakkaata? Maal fakkaata? Kanammoo laalla. Warra ammaa kana wajjin ol simaa hafuura qulqulluu qabna jedhanii warra amma odeessan hafuura addunyaa kana hafuura daabiloosiidhaan guutamanii warra deeman wajjin ol bukkee qabnee ilaalaa deemna jechaadha. Mee amma garuu dursa mee hafuura qulqulluu warra fudhatan, hafuura qulqulluudhaan warra guutaman, warra gaafa guyyaa 50ffaadhaa kennaan hafuura qulqulluu kennameen kun iji hojii isaanii maal fakkaata ni ilaalla. Tokko, iji hojii isaanii akkuma hafuura qulqulluun kun kennameen maal gochaa turan jedha? Tsoomanii kadhachuudhaan hojii isaanii hojii wangeelaa jalqabanidha. Tsoomanii kadhachuudhaan jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22. Akkuma hafuura qulqulluun kun kennameefiin hafuura qulqulluun nu kenname jedhanii hojiitti hin baane. Maal godhan malee? Tsoomanii kadhatan malee. Tsoomanii kadhatanii hojii isaaniitti fufan. Kanaaf namni hafuura qulqulluun irra jiraatu hojii wangeelaa keessatti maaliin beekama? Kadhannaadhaaf laguu qabaachuu isaatiin beekama jechaadha. Kanaafuu kadhannaadhaaf laguudhaan hojii wangeelaa jalqabanidha. Kan lammataa iji hojii isaaniif amanannaaf deemsi isaanii maal fakkaata? Mana qulqullummaa isa Solomoon ijaare, isa Gooftaan keessa turaa jedhe, isa Gooftaan keessatti barsiisaa ture, isa Gooftaan keessatti warra nagadanii daldalan haree keessaa garafee gadi baase sana keessatti kadhannaadhaaf, zikrii zakkaruudhaaf, lallaba wangeelaadhaaf, keessatti illee nama fayyisuudhaaf deddeebi'aa turan. Naa qabadhaa kan. Mana kan biraa adaraasha kan biraa hin uumne maal godhan malee? Isuma Solomoon ijaare sana keessatti kadhannaa godhachaa tokko, keessatti zikrii zakkaraa 2, lallaba wangeelaa lallabaa 3, keessatti namoota dhukkubsatan fayyisaa turan kan biraan hin jira. Akka fakkeenyaatti tan kaase. Kanaaf ragaan hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 40-42 akkana jedha. Guyyaa gaafa sanbataadhaa daabboo mana manaa fidanii waliin caccabsatanii nyaachaa wangeela lallabaa turan jedha. Kanaaf amma sanbatee maabariin jennu kun lafaa fuune miti. Barattootarraa barre. Gaafa sanbataa daabboo mana manaa fidanii caccabsatanii waliin nyaachaa waliinis wangeela lallabaa turanidha. Hojii ergamootaa 2:40-42. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 3 kaasee immoo akkana jedha. Yohaannisi Phexros jedha warri kun lamaan warra hooggantoota cimoodha. Yeroo sa'aatii 9 ta'u gara gardaafoo Solomoon gara mana qulqullummaa kadhachuudhaaf dhaqanidha. Kadhachuudhaaf dhaqan. Dhaqanii achumaan illee immoo maal arganii? Manni qulqullummaa da'oo dadhabootaa waan taateef nama achitti waggaa 40 shiibaa ta'ee jiru tokko arganii fayyisanidha. Kadhatanii fayyisan jedha. Kanaafuu manni qulqullummaadha, mana kadhataa, mana fayyinaa waan taateef achitti kana gochaa turanidha. Inni irraa mana qulqullummaa maal isa jibbisiisa? Barattoonni hafuura qulqulluun kennameef yoo kana gochaa turani. Naa qabadhaas hin deebitti laattu booda. 3ffaa seera Museedhaa fudhatanii barsiisa raajotaa qabanii seeraaf seeraan jiraachuutu nurra jiraata. Seera abbaa keenya Musee eegaa seeraaf sirnaan jiraachuu qabna. Waan amananneef seera hin cabsinu jedhanii barsiisaa turan. Kanaafis hojii ergamootaa 24:14 hojii ergamootaa 24:14 irratti akkas jedha qulqulluun Phaawulos. An manaafiqii miti jedha. An manaafiqii miti yookaan an shakkitu miti. An du'aa ka'umsa warra du'aa ka'ootaa nan amana. Seera Musee barsiisa raajotaa nan fudhadha jedhee waa'ee seeraa akkana jedhee yeroo dubbatu agartu. Roomee 3:31 Roomee 3:31 irratti immoo maal jedhaa? Waan amanneef seera hin cabsinaaree jedha. Lakki waa'uu hin cabsinu indaa'uun jabeessinee seera iyyuu enna malee jedha. Kunoo akkana jedhanii barsiisaa turan waa'ee seeraas jechaadha. Maaliif? Gooftaan ani seera Musee diiguuf hin dhufne jabeessuufan dhufe kan jedhu barataniiru waan ta'eef isarraa kan baratan kan akkana jedhanii barsiisan. Karaa adda biraa waan hundumtu seeraaf sibiriin haa ta'u jedhanii barsiisan. 1 Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa dhumaa. Waa'ee kadhannaa, waa'ee uffannaa, waa'ee seeraan geggeeffamuu qabaachuu waa baay'ee dubbataniiru jechaadha. Kanaafuu iji hojii isaanii, lallabi isaanii warra hafuura qulqulluu fudhatan kun akkana jedhan. Inni irraa garuu kana morma. Dhuguma hafuura qulqulluu ennaare. 4ffaa utuu namni kamiyyuu jedhan namni kamiyyuu
ituu hin hojjetin asiifacha akkasumaan deemee manaa mana labee namarratti ba'aa ta'uu hin qabu. Namni hundumtuu hojjetee nyaachuu qaba. Kan hin hojjetin hin nyaatin jedhanii barsiisan. Kanaafis tokkoffaa Qorontos 4:16, hojii ergamootaa 18:3, lammaffaa Tasalonqee 3:6. Indaa'uun maal jedha qulqulluun Phaawulos? Nama tokko irratti ba'aa hin taane jedha. Nama tokko irratti ba'aa hin taane, harka namaas hin kajeelle, namas hin dadhabsiifne jedha. Buusiin naa buusaayyuu hin jenne jedha. Anoo dunkaana hodheetan tajaajila koodhaaf galaa godhadhee jechaa ture malee jedha. Kanaafuu isa hojjetu miindaan hin ta'a. Waa'ee maalii dubbate garuu kanan? Waa'ee namoota warra mana sooressaa deemanii taa'anii marra taa'anii siin kadhadha jedhanii nyaatanii. Kun amma barsiistotaa miti. Warra Afuura Qulqulluun kennameef irraa kan argame miti. Kanaafuu akkana jedhan. Inni shanaffaan gad of qabanii abalutu narra caala jedhanii kasoominaadhaan deemee lallabaa turan. Gad of qabanii kasoominaadhaan lallabaa turan. Inni irraa garuu ergamootarra hin caalaa, maaramiirra hin caalaa, ani raajiidhaa jedhuudhaan of tuulummaan dubbata. Isaan kun garuu Afuura Qulqulluu Gooftaarraa barumsa Gooftaarraa barataniin Afuura Qulqulluu isaaniif kenname kanaan gad of qaban. Maatiyoos 18:1-6 irratti Gooftaan kan jedhe sana barataniiru waan ta'eef. Tokkoffaa Qorontos 15:8 irratti akkas jedha. Ani gatata. Ani nama iddoon ga'in dhalateedha jedhe qulqulluun Phaawulos waa'ee du'aa ka'umsa Gooftaadhaa. Eenyufaatti akka dubbate edda tarreessee dubbate booda dhumarratti immoo anatti mul'ate, ani immoo gatata isa iddoon ga'in dhalateedhaa ofiin jedhe. Inni irraa ani qulqulluudhaa, ani raajiidhaa, ani isa akkasiiti jedha. Amma Afuurri kun kan Waaqayyo biraa kennameefii dhaare. Abbootiin keenya garasumaa kaastanii yoo ilaaltan kan akka Abrahaam, kan akka Daawit fa'a gad of deebisaa turan, awwaara raammoo ofiin jechaa turan. Kunoo Phaawulos qulqulluun immoo haga samaayii sadaffaatti inni ol ba'e. Biyya 14 ergaa kan barreesse namni cimaan kun ani gatata ofiin jedhe. Kasoomina jechaadha kun. Eenyudha amma warra Afuura Qulqulluu qabna jedhanii arraajiidha jedhan keessaati mallattoon kun irratti kan argamu hin jiru. Tokkoffaa Phexros 5:5-7. Warra gad of qaban ana olan qaba, warra ol of qaban gadan deebisa jedha Waaqayyo. Kanaaf akkana jedhanii barreessan. Yaaqoob 3:13, Galaatiyaa 6:3. Egaa ja'affaa irratti kan nuti ilaallu amantii keessan isa jabaa jalqabaa sana jabaadhaa qabadhaa dhaabadhaa jedhan malee haaraa hundeeffadhaan jenna. Kun immoo nama raaja. Amantii keessan isa jabaa jalqabaa sana isa barattootaaf kenname sana isa ergamootaaf kenname sana jabeessaa qabadhaa dhaabadhaa jedhan. Amantiin tokkichuma waan ta'eef Efesoon 4:5, Hibroota 3:14, Hibroota 13:7, ergaa Yihudaa 1:3. Egaa maatiiwwan Waaqayyo Afuura hundumaa hin amaninaa. Afuurri addunyaarra guutee jiru kun afuura wallaalchisaadha. Afuura raateessaadha. Afuura burjaajessadha. Isa mootummaa Waaqayyootti nama galchutu hin taane isa foonii namatti lallaba. Isa foonii namaaf raaja. Biddeena abjuu nama nyaachisa. Kanaafuu afuura hundumaa hin amaninaa kan Yohaannis jedheef kanaaf hin dhumne barumsi kun. Ija hojii barattootaa kan jedhu ammas itti fufa. Edda isa finnee booda yoo Waaqayyo nu gargaare ija hojii afuura xuraa'aa kan jedhu immoo in ilaalla. Hamma ammaatti kan dhageenye kanaan Waaqayyo nu haa eebbisu. Afuura isaa qulqulluu guyyaa kalleessaadhaa barattoota isaarra buuse sanaan Waaqayyo sagalee isaa baranne kanaan nurra buushee jabaannee dhaabannee addunyaa kan akka mo'annu, humna daabiloosiin akka mo'annu, kan nu lolu akka mo'annuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo waadaan toloota wareegamtootaa hunda keenya wajjin haa ta'u jecha kanarraa kutaa tokkoffaa isaa sirra xumureera. Kutaa lammaffaan isaa itti fufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.